mana biraa deemee hin danda'u. Mana biraa ji'a lamaan ji'a sadii osuma deemu umriin kiyya narraa deeme. Warri kiyya fayyaa qabdiin dalagataatti naan jira. Anammoo du'aaf jiruu keessa jira na dhukkuba. Na dhukkuba akka malee yaa Oromoo. Yaa Rabbii kiyya sheer godha wallaahi. Sheekota biraallee naa gara akka du'aayii naa godhani. Daama takkatti qaba. Heerumee waggaa 16 argadhe. Daamti tiyyatuu jaanna argin du'aara. Ani waa naa godhaa birrii naa guuraa akka naa taa'amti. Birriin qaba waan tikkeetti. Ammallee biroo yoo deebi'e hojii na galchani. Waan biyya nan galchani hojii na galchani. Durallee na galchaan hin barbaadu. Na dhukkubaa hin galaa jedhee jennaan birrii jira bakkuma shanii kaffali birrii biyya kanaan jedhan. yaa warra dallaalaa Birrii biyya yaa kanaa warra jira dalagaa nama argita yaa warra biyya biyya nama neessaa galchuu fuudhee dandeessa gabbala yaa Oromoo. dubartoota akkana dhimma tarakkoon garaagaraa Amma qabu galagadhe harka qaba miidhaan waan hedduun irra tikkeetti gahee na rakkisinaa karaa yaadaatiin biyya keessaa galchaa dhaqe malee. seenaan isin gaafatu borus rabbiirraa gaafatamta birrii dhumaaf jettanii namoota akkanaa dubartii gurguddoo haadha ilmaanii kana bochisuun gaarii miti isiin ukkoo amma kan sodaataa jirtu biirottis yoo deebi'e bakka dalagan na ergani biyya na galchaan jiran na dhukkubaa an biyya galuu barbaadadha kaayyoon isii guddaan biyya galchaa adaraa rabbi viidiyoo immoo sheer koppiliin ripoostii godha namni hedduun akka argee isii tanaaf furmaata kaa'e. Hedduu keessa namaa cabsa, qalbii namas cabsa. Haati keenya umurii kanaan biyya ormaa keessatti yoo bu'ani maaltu namatti dhaga'ama. Hayyi mee shamarran biyya ormaa keessattuu warroonni ji'a ganaa jettanii mana namaa ji'aan lakkooftan osoo hin beekin umuriin namarraa deema. Baay'ee namatti dhaga'ama. Baay'een keenya umurii daa'imummaan biyyaa baane hanga umuriin keenya daa'imummaarra darbinee dulloomnutti biyya ormaatitti gaafa miidhamne jenne gadi baanee boonya. Ashama harka fuune kabajamtootaaf daawwattoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtan isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan Waaqayyoof galannaa ga'u nagaa fayyaa kooti. Isinis akka nagaa fayyaa naaf taatan Waaqayyo irraa abdii guddaan qaba. Egaa warroonni mana keenya faarawaa taatan laayik sheer gochuudhaan gara maamila keenyatti dabalamaa isiniin jenna. Viidiyoo akkanaa kana bira darbuun ni ulfaata. Haadha keenya mimmaan lakkuu roobsanii bu'an odoo argu bira darbuun ni ulfaata. Isinillee biraan darbina. Haati keenya amma waa biraa isinirraan barbaaddu. Maallaqa isinirraan barbaaddu. Akka amantaa keessanitti Rabbiin waaqanaaf kadhadhaa jechaa jiru. Isa rattaansuudhaan akkan dallaalatti hin deebine. Yoon dallaalatti deebi'e, yoon biirootti deebi'e, biiroo oduutti dalagaa na seesisu. Ani dalagaa hojjechuu hin dandeenye. Osumani asiif achi deemu osuman baatii 2 baatii 3 biiroodhaa gara mana madaamitti deemu umuriin koonarraa deemee jira. Akkasumas ana mana dhukkuba. Baay'ee na dhukkubaa jira. Mana namaa galee dalaguu hin danda'u. Humna kootii oole. Maallaqa tikkeettii nan qaba. Akkuma biyya naa galu haala naa mijeessaa siniin jechaa jirti. Adaraa keessan warroonni kana gochuu dandeessan warroonni haadha keenya kana tikkeettii murtanii haala mijeessitanii biyya galchuu dandeessan viidiyoo kana biraan darbina. Boru Waaqayyoon sin gaafata. Seenaan sin gaafata. Osuma akkanatti boo'anuu osuma akkanatti maaloo biyya galaa ilmoota akkan qabaa isheen ijaan odoon argina gandu'u ishee masa ijaan argee yoon du'es biyya kootti nagalchaa jechaa jiru. Kanaafuu gaafa asitti du'anii duute jettanii du'an jettanii akkanatti jettanii viidiyoo har'a isaan bu'aa hojjetan kana fiddanii reeffaa fi viidiyoo isaan bu'aa hojjetan kana wal bira maxxansuun keessan hin oolu. Kanaafuu osuma lubbuudhaan jiran sin kadhattee jirti. Adaraa keessan akka biyya galchitan dhugaa dallaalonni biyya sammuun isaanii maallaqaan guutameera. Maallaqaan nu gurgurachuu malee biyyatti nu galchuu rakkanne rakkoo keenyaaf nu faana dhaabbachuun hin jiru jechuudha bira. Sijammar shamarran biyya Arabaa yoo jedhamnu yoo rakkanne warri biirootis nuuf hin hubatan. Dhugaan sinitti himaan ijoollee hedduudha jechuudha. Warri biiroo yoo biirootti deebi'anii jechuudha hojiidhaa dhuftee miti jedhanii hin rukutu jechuudha. Sirritti rukutu maaliif jecha man dhageenya ijaan argine waan ta'eef jechuudha. Hojiidhaa biyyaa baate maal gocha jedhanii hojii humnaa olii kana jechuudha. Hin galchuu gaafa isaan
dalagaan kun humna kiyyaa olii dandeenyee danda'e hin dalagu dalagaa biraa naaf jijjiiraa yoo jedhan akkam dandeecha hin dalagne maaliif biyyaa naa baate jedhanii ijoolleen ergutu jechuudha. Manni Arabaa mana akka mana biyya keenya xiqqoo miti. Baay'ee guddaadha. Ijoolleen achi keessa yoo seente achi keessattuu warri biiroo maal godhu nyaataaf tsidaati nyaata sin dandeechi tsidaati sin dandeessi jedhanii galchu. Gaafa achi gaane nyaataaf tsidaati hojjechuu miti tsidaati kophaatti hojjechuun agam akka ulfaatu warroota achi keessa dhaqee hojjetutu beeka. Warroota mana namaa galee manni namaa maal akka ta'e kan argetu beeka jechuudha. Manni orma baay'ee tokko ulfaata jechuudha. Warroonni dallaala mana namaa seenanii hin argine. Manni namaa maal akka ta'e seenanii hin argine. Garuu maallaqa argani. Maallaqa boondii lakkaa'uudhaan sababa shamarran biyya Arabaatiin sababeeffachuudhaan isaan jireenya isaanii mana viillaa ijaarratanii makiinaa bitatanii sangoota fi sa'oota limaatii bitatanii aanneen isaanii dhugaa jiraatu. Garuu kan gubata argaa jiru kan siqaayee argaa jiru warroota mana namaa seenee hojjechaa jiru kan akka keenya yamadaam qimamiin waa baay'ee argaa jirra. Gola ormaa keessatti akkana jedhamee kan dubbatamuuf nama dhibu hedduutu jira jechuudha. Adaraa keessa warri dallaalaa biyyaa bichaa nama baasu miti. Madaa gaafa baaste dhufasan manni kee kifilii meeqa? Fooqii meeqa? Daka kifilii meeqa jira? Gubbaa hoo kifilii meeqa jira? Jedhaati gaafadha adda baasaa. Dhugaa siniin jedhaan indee mindaanii fi hojiin asitti waliin madaalu jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf. Hojiin asii nama guba. Nama gubuu keessa darbee nama luqqisa jechuudha. Gixxum godhee nama luqqisa. Kanaaf adaraa keessanii siniin jechuu jaaladha. Amma haati keenya hojii mana namaa deemanii hojjetanii har'a seeliin qaama isaanii nyaatamee dhufe jechuudha. Keessattuu mana deemanii hojjechuun agam akka nama miidhuu kan argetu beeka jechuudha. Maaliif jennaan mana tokko baatee mana tokko yoo galtu mana duraa san kiinno kosii cancana wayititti dhadheet isa sani fossitee haga ji'a tokko osoo boqonnaa takkan argatee fossitee erga sirreessitee bareechitee ji'a lammaffaa gattee gaafa biraa baatee biirootti deebitu ammas deebitee manuma cancana akkasii sanitti galtaa jechuudha. Ammas deebitee hojuma duratti fakkaatu san hojuma dura gattee biraa baate san isuma hojjetu jechuudha. Kanaaf baay'ee ulfaata. Mana tokko taa'uun namaaf hoyyaa jechuudha. Maaliif jennaan yaa itti dadhabdee ji'a sadis ji'a lamas haa ta'u yoo qulqulleessitee xumurte saniin booda suuta zadeedhaan hojjetama jechuudha erga qulqullaa'e. Garuu baatiidhaan mana jijjiiruu jechuun bakka hojii wal fakkaataa bakka hojii humnaa jechuudha yeroo hundumaa kan hojjetamu kan nama miidhuu kana jechuudha. Kanaan mana jijjiiruunis baay'ee ulfaataa siniin jechuu jaaladha. Viidiyoo kiyya moosumarraa nan goolafa. Turtiin wajjin gootaniif galatoomaa jecha daraa kee jallaa ishee ergodha. Haadha teenya tana gargaaraa rakkina kee chabaasaa siniin jedha. Bye bye.